Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garmaamu tola foonaadha Jedhe caalin keenya. keenya. Assalamualaikum Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kanallee isin geessise hundi keessan bakkee jirtanitti isiniin jedha. Har'a Toofiqii fi suufii isinii qabadhee dhufe. Suufii fi Toofiq nama addaan bahee waggaa tokko ga'edha. Gaddaa walitti araarama jennaan mataa koo miila koo na qabii nan du'aa isa arguun barbaadu na dhukkubee otoo jedhanii jidduutti kaameraa caccabsan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ammoo namni nagaa jibbu sheexaana ootee malee ilmi namaa nagaa hin jibbu. Wallaahi kaleessammoo akka kanaan araaramanii walitti jechuudha. Akkanaan suufiitiin fataa zanaa gochaa jira Toofiqii jechuudha. Maaliifi ilmi namaa tokko gisee addaan bahu duraaf waan baadheedha waan intini fakkaata. Garuu immoo yoo keessa galee isheenillee barumsa guddaa argatanii jiru jedhee yaada. Jarrillee akka haasaanitti ji'a jaha kanatti keessumaa ji'a jaha muluu ishee halkaniif guyyaa hin beeku kan jette suufiin jechuudha. Baay'ee cinqatii baay'eerra hin ture siin dhabuutti kan isheen jette jechuudha. Inni immoo sababa sanaan aaree gara maatii isaatti Finfinneerraa wadeemu maatii isaa bira ga'uu sababa sanaan dhaqee achitti mana hidhaa keessa ji'a torba wayii kan inni taa'e jechuudha. Asii innillee aariitiin isa deeme dhaqee mana hidhaa bu'ee jechuudha. Mana hidhaa kana keessa akkasitti ji'a jaha wayii dabarsee ji'a torba wayii kan inni jedhee inni gaa maatii biratti dabarsee jedhee namoonni baay'een immoo mana hidhaa keessa akka ijoolleen goddanyoon hiriyaa isaa kan inni mana hidhaa ture himaniiru. Har'a immoo fedhii rabbiitiin akka kanatti walitti deebi'anii goddanyoonni walitti araarsanii nama isinii jireenya keessan akka waliin ooffanne nama nagaa keessan hin barbaanne jira. Isin immoo kanaaf maaliif karaa bantu maaf karaa laattu han akkasiif jedhanii jechuudha. Akka kanaan miila gammachuutiin kaleessa fataa zanaa gochaa oolee akkuma argitan egaa nyaata faa godhee boota bareeddu qopheessee irratti iyyattee jirti. Gammachuusaa walii ibsaa jiru. Waan isaan mudates ishees isas akkasiin wal gaafachaa jiru. Ati akkam keessa turtee maal fakkaataa kan inni jedhee gaafate jechuudha. Gizeen gaddee yaa rabbii maaliif fatanaa natti baasiste gizeen jedhee siin jiraa jette. Garuu immoo rabbiin koo na jaallataati. Rabbiin nama jaallatu fatanaa. Kanaaf rabbiin na fatane alhamdulillahi rabbil aalamiin kan isheen jettee deebii deebiste jechuudha. Qormaata hin jibbu. Ani nama qorama immoo waatti baanfateef booda koo rabbiin naa bareechuuf ani inni qorumsa natti baay'isee fi kan isheen jette jechuudha. Innillee yaada wal fakkaataadha. Yaadni koo fi yaadni kee waan keessa turre kan koofan kee waluma fakkaataa kan inni jedhee jechuudha. Kanaan gammachuu isaanii otoo isaan ibsatanii egaa ilmi namaa ciise namaa bulu gargar nama baasuuf addaan nama baasuuf carraasaa otoo rabbi lafa kaa'ee jiru carraa nama gargar baasanii hankoo ta'ee jechuutu jira. Amma akka argitan egaa namicha kana suufiitiin yoo ati hankoo taate du'een argamaa kan inni jedhee doorsisaa tureeru jedhanii ammallee bakka isheen gammachuu ishee teessee qooddataa jirtu Toofiq wajjiniin. Toofiq bilbilamnaan biraa deemnaan inni takkattalee faanarra deemaa jira ta'e ani hin beeku. Dhaqee biratti argamee jechuudha. Waa dhaqee biratti argamu maal fuutas keessaa bakka kanaa maal fuutaa bakki kun uteela maal fuutaa jedhee gaafate jechuudha. Isheenis immoo naatee imimmaan ija buutee boossayyuu deemna biraatii booda sii daawala deemii u'uu jedheen iyyaa an nama wajjiniin hin jira deemna biraatii jettee jechuudha.
akkasiin otoo isaan wal muggutanii wal taaggalaa jiranii Toofiqitti dhufee Toofiqa watti dhufu eenyunni maal barbaaddaa kan jedhu mucaa wajjiniin walitti ka'anii wal daddarbatanii jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Warri goddanyaa fakkaatan duraan isaaf ishee addaan baasu Toofiq akkas godhee Toofiq akkas ta'e warra jechaa ture ofiif intala ishee barbaadanii jechuudha. Har'a immoo isaan walitti araaraman gadda isaanitti ta'ee haqaniillee gammachuu ishee akka isheen hin qooddanne ishee gochaa jira jechuudha. Yoo jaalalli bakka lamaan hin jiranne suufiin illee yoo har'a jaalala biraa hin qabaanne dhugaatti yoo maxxeematti dabalamte biraa deemuu yoo ta'e malee nam tokko yoo jaalalli hin jiraanne giddeetaatiin hankoo ta'ii jaalalan ibsuu jechuudha. Nam tokko immoo waliin ta'u yoo isarraallee jaalalli jiraate yoo isheenraallee jaalalli jiraate jaalalli sun immoo wal madaalaa yoo ta'e namni waliin jiraatu jechuudha. Kanaafuu dirqamaan hankoo ta'uu qabda, dirqamaan akkas ta'uu qabdaatti dirqama namni jireenya nooffatu waliin jechuudha. Yoo jaalalan jiraanne akka kanaan akkasitti ijoolleen kaleessa wal lolanii suufiin hin barbaaddu. Suufiin kan isheen amma ona kana geesse jireenya warrachuu wallaaltee miti hin jaallatti Toofiqiin jechuudha. Toofiq illee amma ona kanaatti dubartii tokko tuttuun dabalamiin taa'ee har'a amma fe'ee rabbiitiin akkasitti walitti araaramanii gammachuu isaanii ibsataa jiranii. Waswaasiin sheexaan ilmi namaa ciiste namaan bullee akkasitti kan inni dhaqee rabshaa kaasu jechuudha. Kunillee obboleessa Akiraati, obboleessa nama musliimaati. Toofiq illee suufiin illee garuu ilmoo musliimaa yoo akka kana walirratti hojjettu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi maaliif gariin waan dhaga'u kana ittiin hojjetu. Egaa rabbiin isaa qeeshuu jenna namicha kanas. Suufiin immoo akkasiin waan ishee mudate saatii sanatti hanga dannatti ta'ee warra na fakkaatee goddanyaa koo fakkaatee siinis goddanyaa kee fakkaatee immoo akka nuti addaan baanu qaaraa turanii har'a baay'ee tokko galateeffadhaa kan ishee jette jechuudha. Maaliif galateeffadhu jedhu badaa miti. Rabbiin guyyaa tokko hin deebisa jedhee abdii qaba. Ani deebisuutu hin ta'e rabbiin jette. Maaliif saatii sanatti Toofiq akkas godhaa, Toofiq akkas ta'a, Toofiq nama akkasii miti siifimi jedhanii warri afaanii na fuudhatanii ka'anii immoo san saatii sanatti miira aarii keessa jira. Gizee waa dubbadhu qadda'anii sitti ergaa warri turanis kan isheen jettu ishee haqanii haasofsiisanii kan isheen jettu immoo silkii oskanii sagalee ishee qadda'aniiti Toofiqitti erguu jechuudha. Akka kanaan lola guddaa irra ga'anii addaan ba'anii yoo addaan ba'anis inni suufii barbaadu suufiin wajjiniin hin taane jaallatanii mamaalee jechuudha. Isheen Toofiqiin barbaaddus Toofiqii wajjiniin hin taane isheenis akkasumaan rakkachaa turtee gadda araaramaa jettee walitti fiddee jechuudha karaa ishee. Kanaafuu dhugaa rabbiin sinirraa haa fageessu goddanyaa akkasii jechuudha. Goddanyaan sin fakkaatee jireenya keessan diigaa. Suufiitiin akkasidha amma ishee fakkaatanii isa fakkaatanii jidduu ishee galanii ishee miira aarii keessa galtee waan isheen haasoftu waraabanii Toofiqitti sagalee sana ergaa turanii jechuudha. Har'a isaa dubbattee fakkeenyaaf eenyufaatii wanni jedhee Toofiq gaafatu immoo abbaanuu obbeeka viidiyoo kana hin ilaalu jedhee yaada kan isheen jettee jechuudha. Akkasiin gammachuu isaanii ibsataa oolanii waan isaan mudate illee waliin qooddachaa oolanii dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gammachiisa. Suufii fi Toofiq biyya ormaa keessa waan yeroo baay'ee turanidha. Toofiq illee yeroo iyyootti milkaa'ee dafee biyya ormaa keessaa galee biyya isaa keessa tazanaanna'a. Suufiin immoo gizee baay'ee biyya ormaa keessatti dabarsitee galtee gammachuu ishee qooddattee waggaa tokko isheen akkas laffaate egaa waan qabdu hunda irraa fixeefa haniin jechaa jiran Toofiqiin akka isheen kadhattee nyaattu irra ishee geessisanii kan jedhamaa jiru. Garuu suufiin nama kufuu miti, nama harka laatullee miti, dubartii cimtuudha. Har'a darajaa kanarratti geessee of kabaja isheetiin bakkuma isheetti immoo har'a abbaa manaa isheetti deebitee jirti araaramtee jechuudha. Rabbiin nagaa sinii haa buusu, jaalala jidduu keessan rabbiin haa kaa'u. Kan siniin taane sin fakkaatee jireenya keessan diiguu dhugaa dubbachuu fi
rabbiin sinirraa haa kaasu, rabbiin sin keessaa haa baasu dhugaa rabbi. Hiriyaa raayyaan waan hin taanetti naan hidhatiin han jedhee manzuumaa tokko baasee isa akkasiiti. Hiriyaan taanetti yoo hidhatanii hiriyaan akkasuma nama ganti boodarra jechuudha. Hiriyaa ilaallachuudha gizee wajjiniin dhaabbatan. Hiriyaan gaarii hojjetu gaarimatti nama baasaa jechuudha. Hiriyaan badaan immoo badaamatti nama hambisaa jechuudha. Kanaaf hiriyaa haa ilaallachuun bareedaadha dhugaa rabbi. Hiriyaan keessan tokko yoo tattaafatee dalagaa taate sinillee akkuma isaa tattaafattanii dalagattanii bakka geessu jechuudha. Yoo xuuxatee inuma xuuxxii hiriyaan jechuudha. Yoo qaamatee inuma qaamtii jechuudha. Yoo durii yoo inuma durii. Yoo hates inuma hatti faanarra jechuudha. Kanaafuu hiriyaan nama balleessa. Hiriyaan nama fakkaatee nama gana. Hiriyaan nama fakkaatee illee ufii badee ka'ee nama balleessa wanta ta'eefi kan akkasirraa rabbiin sinaa oolchu siniin jedha. Suufiin asuma gammachuu akka waan baay'ee natti dhaga'amaa jira. Na sodaachaas jira. Gammadaas hin jira. Gizee waamamee dhaquu hafuu jedhee mircaa keessa galee dhufee sodaachaa aan isheen jettee jechuudha. Akka kanaan dhuftee gammachuu ishee akkasitti kolfa ishee wallaahi fuula ishee durii fuula ishee ammaa tokko miti. Gizee gammachuu isheerra caalaa Toofiqii wajjiniin gizee jirtu fuulli isheellee han bareedu jechuudha. Akka durii isheetti deebitee har'a bareeddee jirti. Asumatti haa dhaabadhu viidiyoo koo kanumaan haa dhaabbatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.